Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota koo akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya dhimma gabaabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis waa'ee dhuma miidiyaa hawaasaa kana irra Ramadaana booda baay'ee tamsa'aa ture tokkoon isiniif dubbachuu barbaada. Innis dhimma dhuunfaa kootii yookaan dhimma jireenya maatii kootiiti. Akkuma beekamutti miidiyaa Chaayinaa yookaan TikTok irratti wanti dubbatamaa jiru waan akkaan nama gaddisiisuu fi waan akkaan nama burjaajessuudha. Miidiyaa hawaasaa TikTok irratti Ramadaanni bahee jalqaba maqaa kiyyaan eegalamuu qofa osoo hin taane waan baay'ee waan beekamuu fi waan hin beekamne hedduu keessa deemee namni waan itti fakkaate haasaa ture. Inni kun na eebbisaa, inni kun na abaaraa, inni kun yaada mataa ofii, inni kun anasii beekadha, inni kun immoo lakkii mirga keetii waan akkasiitu haasa'amaa ture. Anis hanga tokko dhageeffadhee booda irratti deebii kennuuf dirqamee deebii gabaabaa tokko guyyaa kaleessa tamsaasa kallattii TikTok irratti kennee jira. Namoonni baay'een hanga danda'ameen achirraa na hubachuuf yaalanii jiranii. Akkasumas immoo kan nan hubannes hin jira. Akkasumas immoo kan osoo hubatee jiru dubbiin kun akka hin dhaabanneef, akka namni shororkaa'uuf, akka miidiyaa kana dhageettii adda addaa argataniif namni haasa'ullee hedduutu jira. Ani irra hin kaa'anne garuu ummootu wanni ani irra kaa'adhe maalinni dhimma mataa kiyyaa kan dhuunfaa kiyyaa osoma ta'u qulqullummaa koos nan barbaada. Akkasumas immoo hawaasa na jaalatu, hawaasa kabajamaa kana haqa jiru baruu qaba waan jedhuuf deebii itti laadhee jechuudha. Miidiyaa hawaasaa TikTok dabalatee Facebook akkasuma YouTube irrattis deddeemaa jira. Dhugaa jiru hanga tokko gubbaarraa isiniif tuquuf yaala hanga danda'ameen jechuudha. Isinis ragaadhaan wabeeffattanii waan san amanuu danda'uu dandeessanii. Ammootu kana kan godhuuf kabajaadhuma hawaasa na jaalatu qabuuf akka hawaasni dhugaa jiruu fi maaltu akka uumame beekuuf waan kana kaase. Maaltu jira dhimmi miidiyaarra deemamaa jiru dhimmi kiyya maalinni waa'ee bultii kiyyaati. Waa'ee bultii kiyyaa gaafa jedhu waa'ee dhimma anaa fi jaartii kiyyaa akkasuma ilmoo kiyyaa waan baay'eetu dubbatamee reediin jaartii akkas godhee itti taphatee maalii jedhee waan dila tokko haasaa waan silaa yoo viidiyoodhaan asitti isinii fide kun isin kolfisiisu, kun isin gaddisiisu, kun immootu gaafii isinitti ta'u. Garuu dubbiin waan namni odeessu san hundarraa adda jechuudha. Dhugaadha akkuma nama kamiiyyuu namni bultii keessan seenaa bultii keessatti rakkoon adda addaa mudachuun mala waliigalteen dhabamuu danda'a. Wanta ta'een namni yeroo tokko tokko walitti hin bu'ee jiru. Walitti bu'iinsa sanirraa rakkoon xiqqoo akkuma dhuunfatitti maatii kiyya keessatti uumamee ture sun rakkoo dhuunfati, rakkoo hawaasaa yookaan rakkoo amma namni haasa'u sana osoo hin ta'in rakkuma dhuunfati waliigaltee dhuma mana keessatti jechuudha. Wantuma sanirraan kan ka'e hanga adda deemuu tokko geenye. Kuni waan private keessoo keenyatti garuu miidiyaa hawaasaatti irraa akka itti dhufe rabbii fi abbicha baase san qofatu beeka jechuudha. Hangara kiyyaan waa'ee maatii kiyyaa takkaa miidiyaa irras fideen beeku, takkaa ammootu haasa'es hin beeku jechuudha. Kanaaf yaa uummata keenya waan isin hubatuu qabdan jalqaba irratti dhimma bultii kiyyaa anatu beekata. Yoon jiraadhes ana, yoon dhiises ana. Ana sii beeka, kana naa fuudhuu qabda, kana gadhiisuu qabda, kana maalii godhaa, eenyummaanuu hiree mataa keetii sii murteessuu hin danda'u jechuudha. Namni jaalalaaf dhugaadha. Namni tokko tokko jaalalaaf jecha nuti akka dandeemneef akka maatiin keenya jaalala uumatuuf kaka'umsaaf miira adda addaa nama keessatti dhuma. Dhugaadha. Miirri keessan akkuma jiru ta'ee yoo danda'ame wanti sun hin godhamaa, yoo hin danda'amne immoo hin dhiifamaa jechuudha. Kanaaf hunda keessa darbanii haasa'u osoo hin ta'in amma waa'ee bultii kiyyaa anaaf dhiisa. Nuti har'a isin haaraa gootanii haasoftan malee taateen amma miidiyaarra deemamaa jiru kun taatee baatii jaha dura gara amataatii yubbo. Baatiin jaha dura waan waliigalteedhaan adda deemameedha. Sanii dura mootu waan ta'ameedha. Garuu har'a haaraa godhanii ajandaan biraa dhabamnaan kan silaa guyyaa goota camaatti dhabne aartistii jabaatti dhabne tokko dhimma kiyyarraa gaafa haasaan tokkoffaa kun na gaddisiise, lammaffaa immoo dhimma jireenya kiyyaa keessa galee namni gaafa haasa'u na gaddisiise. Kanaaf maal jechuu barbaade an dubartii kamirrattuu gifis hin goone yoon gifii godhee jiraadhe anatu irraa gaafatama. Ammootu uummanni kiyya akka amanuuf haadha dhimmi ilaallatuu fi nama dubbii san fidellee miidiyaa hawaasaatti irra fidee maa inni wanti haasa'amu mee dhugaa keessan asii madhaa jedheeni namni tokko dhugaa isaa himachuu hin dandeenye dhugaan eessa akka jirtu
ummannis baree jedheen amanee ofirraa dhiisee jechuudha. Maaliif maqaa nama balleessuuf hawaasa kanaaf akka namni hin hojjenne faamilee nama cabsuuf namni waan baay'ee godha jechuudha. Keessayyuu namni bultiidha yoo sitti dhufe waan baay'ee si godha. Amma hundan dubbadhu hundaafuu jechuudha. Wanti ta'amee jira. Nuti karaa nagayaatiin malee kan adda deemne karaa uleetiin karaa roorrootiin yookaan karaa maaliitiin miti. Daran akka nu walitti kakaanee bifa haaraan nu wal balleessinuuf kaka'umsa guddaa nutti godhan. Garuu an akkas hin godhu. Akkasumas isillee waan sanii yaaddi jedhee yaadu. Warri nu yaaddan galatoomaa warri nu xaxuuf deemtan immootu ammas hin milkoofne wanti uumame waan isin jettan san irraan addaa irratti fuudhe namni jedhullee hin jira. Namni immootu isillee maal jette wanti hundi faalladha. Namni tokko jireenya tokko gaafa dhiise jireenyu bira itti fufa malee jireenyi sun dhaabate jedhee abdii kutee hin dhaabuu jechuudha. Kanaaf jireenyichi hin darbe jireenyi biraa itti fufee jechuudha. Jireenyi sun hin darbe jireenyi biraa itti fufe. Gariin maal jedha ilmoo walitti qabanii ilmoo dhorgatee nama hin jiran. Soba kunis ani ilmoo haadhaan adda baasuu hin danda'u. Haati immoo abbaadhaan ilmoo adda baasuu hin dandeettu. Ilmoon nu lameeniifuu ilmoodha. Ka danda'uun guddifata. Ka dadhabu wal gargaara haala akkasiitiin malee akka namni yaadee ani ilmoo namarra darbadhee yookaan ilmoo tiyya fudhadhee haadha dho'iseema waan akkasii qaanyiidhaan nama waan akkasii gochuuf yaadas qabu mitattaafi anaafuyyuu sheemidha. Maaliif ilmoon tun borna gaafachuu dandeessii jechuudha. Kanaaf dhimmi bultii kiyyaa ana reedii fi ana qofa ilaallata malee nama biraan ilaallatu dubbii osoo hin beekne addan oofina rakkoo anaafisii jidduu jiru anaafisitu beeka malee namni biraan beeku. Kanaaf namni wanti na ajaa'ibe maa inni biyya jaarsi keessa jiru biyya manguddoo hayyuun keessa jiru keessatti bira dabarfamee gara biraa gaafa darbu natti dhaga'ame akka waan jaarsi hin jirre kuni naatoo yookaan nu araarsuuf yookaan nu sirreessuuf osoo hin taane akka nu balleessinuuf akka nu waan adda addaa goonuuf waan san uumanii jechuudha. Akkuma nama kamiitittuu manguddoo nu ilaale akkuma nama kamiitittuu jaarsi sheekni qeesiin namni hundi nu ilaale dubbiin hanga danda'ame deemame wanti mootu akka isin jetta san miidiyaan sirra ullee hin jiru jechuudha. Hanga yaale uummanni ofirraa yaale ofirraa dhiisee jechuudha. Nutis ofirraa dhiisnee jechuudha. Har'a wanti isin xiqqeessitanii haasoftammaa inni beeytanii haati dhimmaa an akkana ta'e jettee kan hin dubbanne bakka bu'ummaa fudhattanii gaafa dubbattu na cinqe. An abbaan dhimmaa waan kana isiin akkana nagoota ta'e kan hin dubbanne bakka bu'ummaa kiyya fudhattanii gaafa dubbattan na cinqaa jechuudha. Kanaaf dhimmi bultii tiyyaa keessisii gadi fagoo ta'uu dandeessi. Garuumoo bultii tiyya miidiyaa irratti fidee an akkana akkasiin jedhu. Maaliif isiniin mari'adheen fuune isiniin mari'adhee hin hiiku isiniin mari'adheen deebisuu jechuudha. Anaafisii jidduutti waliigalteen jiraatu waliin jiraata waliigalteen jiraatu baatu adda deemaa jechuudha. Kan akkasitti hubatuu danda'uu qabdan. Baha dhimma nama dhuunfaa keessaa baha nagaadhumaan jiraadha maatii keessanii jiraadha. Dhimmi piraayiveetii dhimmi miidiyaa. Anaafisiin kan walitti qabnu miidiyaa hawaasatti. Miidiyaa hawaasatti irratti rakkoo adda addaan furama. Gorsa yoo naa kennitanii fudha. Namni amma osoo bilbilee gara keessatti hin gorsa siif hin kennine gubbaa kanarra bahee akka nama si gorsee godhee oduttaalee zarraaf qabaa kan na dhiisaadha. Si ajaa'ibaa bara. Kanaaf waan namaa keessa galurraa if xiqqeessaa. Wallaahi na dhiba. Namni keenya si faarsuufis hin jarjara. Si buusuufis hin jarjara. Beekna hundi keenya. Kaleessa gootota keenya jajjabaa meeqaa mataan gaggaragalchitanii gaafa inni rakkoo keessa galee immoo goota kiyya jettanii. Artistaa Haacaaluu Hundeessaa fudhadhaa nama jabaa kana. Kaleessa qeerroo jirtuu irraa feerroo bittuu jettanii dachii fi samii isatti garagalchitan. Gaafa inni lubbuu dhabu goota keenya wayi jettanii dachii dhiphistan akka nama kaleessa santu inni. Hangasuma jechuun ol kaastanii hangasuma gad deebisuunis hin barbaachisu. Miira keessan jala hin deematinaa. Namni kaayyoo qaba. Namni adeemsa qaba. Namni tartiiba qaba. Yaadas qaba. Akkuma isin yaaddan sanitti namni hin deematti. An fakkeenyaaf ati dirqama anama biltsiginnaa mormu. Dirqama biltsiginnaa mormuuf abaa'oo ta'e isin jedhee si dirquu hin danda'u. Kafaa'oo ta'e si dirquu hin danda'u. Maaliif? Sammuun kiyya waliif himna malee waliin dirqinu. Isin garuu dirqetti jirtanii jechuudha. Bultiin dirqamaa isin jirtu. Doorsisni adda addaa isin hin hojjetu. Walirraa hin dhageenyu jechuudha. Kanaaf hundi keessan akkasitti hubadhaa. Ani mootu yoo barbaachisaa ta'e qaama barbaachisan iyyuu fide ani bar hajaan qabu. Qaamuma dhimmi ilaalatsanuu fide aboo rakkoon xiyyaaf ta'e akka namni miidiyaa irratti haasa'usan immoo akka lafatti haasa'usan jedhee intarviyu isinii godhuu nama danda'udha. Nama bal'isee yaaduudhaan nama tokko adda baheen jedhee xalaata godhadhee albee fi maaliidhaan ittiin fiigu mallaa jallisee booksii dhiigarra yaasaa isin ittiin fidu.
karaa dhuma nagaatiin isinitti fiduu nama danda'udha. Akkasitti hubadhaa. Yaada hubatuu barbaadda yoo jiraatan, wanti beekuu barbaadda yoo jiraatan koomentii godhadhaa. Yaada koomentii keessan irratti isiniif deebisuu danda'a. Gaaffii barbaaddan karaa bilisaatiin karaa dhiibba fi arraba hin qabne nagaafadhaa. Hunda keessaniifuu tartiiban viidiyoo tokko qopheessee hanga sadarkaa abbicha isinii dhiyeessutti isinii dhiyeessa. Waa'ee bultii jireenya haaraas yoo barbaaddan isin barsiisa. Akkasitti quba qabaadhaa. Kana akka hubannootitti isiniif kaa'achu yoo gaaffii hin qabaanne mootu galatooma ulfaadhaa. Yaadicha amma isiniin jedhe kana jalaa hafa isiniin fayyadu. Gorsa yoo barbaaddan gorsa homaa rakkoo hin qabu. Kanumaan isiniin jedha ulfaadhaa galatooma inshaallah. Ajandaa biraatiin yoo danda'ame walitti deebina. Silaa har'a waa'ee kana dubbachuu hin qabnu ture. Maaliif guyyaa gammachuu addaa keessa jiru keessa turre. Gammachuus gaddas qabna. Gaddi keenya artistii jabaa Zarihuun Wadaajoo dhabuudha. Gammachuun keenya mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin yaada isaa biyya biraatitti furachaa akka jiru qaama sadaffaadhaan dhagaa jirra. Kun silaa gammachuu guddaa ture. Namni keenya gaa waan akkasiin barbaadu waa'ee saba dhiisee waa'ee nama dhuunfatitti lixee. Kanaaf dhimma sanitti deebine isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma. Warri tiriit nu goota yookaan nu gorsitanillee galatooma. Warri nu abaartanillee galatooma. Walitti dachaana nagaara naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.